Hello. Aloni Kaysan, Dura Makabutu, and you Magangia Uste Yonis Ahmad Abba Hera team Bekama Bakinin Itira de Arada Burkamite Ana Jarsoti, Kenta Burshe Jama, Barre de Latano Barailes Lazaresa, Bara Amma Anagava Amata Jatam Iflamazun, Amma Javutam Jagava, and Lola his B Durasun, and Amata Hulama. Lola torbati megakhan dura Khabar dergi khaysa khabar dergi khay dura haylatilla se khaysa lola his bi khajal sun enyu somalen jala khana ra olkate zor gojani dawan sun she mangistu ba gaba jesan ya ani amata khudalama ugasun amma mo amata jahata mibi jaha olinjira amma thore torbata matin tema ay Lola torbatam yutorbamo akas zorgote lola keisa jiraje tuan. Warana dergi turpani. Warana Somali galbet wajin. Somali galbet tursan. Achi wajin torre. Achira oromo tukhanda barrehana. Tore kapso oromo wakamit tegeltan. Kapso oromo ani hargeisa rati hakeman torre. Mado isa lachu nabila vidachu turan jarran ibi oilef nabila vidachu turan. Tore. Achira demte khalat tiran war kuran Sejaraba wangga wajin, tenya ilah hamar wajidiem nuturre. Jaraba gadat wajin, pimulut abba gadat wajin. Jara khana hata bereda udun tein akas hena diti, wan nahiman. Tharako ummat khaita oromo khay jirtu, akam kasena diti ilah bahar hukum ta diti, gavi gavat nedin turre. Enyu gavat. Sejaraba gadava. Samo dogongor tujuh sun na keti kona jeni turan. Samo bola gapi argi jukae. Esa bola gartan jarra oli. Argi sati dufe hamar gujani. Ana cirati madong gargaru ture hakman ture. Ya, angka diga angkawani diti cina abade. Me gargaru ture jarala manu. Sesuatu kayak sati. Maka somale gerbekanara maka oromo filat turan. Irtiga tu wajin gargaru rati achira tenara turreja tu kana khaysatti hayyonni heddun kana ka khenya gwalames achira tinar kamachu abba sena kana ka shebagri zapalo kana ka shama basira kana ka shama khalif hayyonni kuni warren qabri sani ani kote wajin achit awalra to kojechu Koder rapuran ni acu. Me Sheikh Bakri sekalo gafa dua naciti, aisyah awal tani. Biya hilenka bakajan, ganda selafa bakajan. Amma kalau tiang kabrisa thod kacelo deme dakun danda. Uja kana cufa gala lamavi, dimavi waunda timera kartono ko dalama. Hammasun seblisan kan acira tenye wajin warra here. Ayoti nabi alum te nijirti. Kanaka me bibi, kanaka Abdullah Bakar, warre kombocha, kanaka Ajmamu Dolal, warre nabi aluman kam wajin jiru jiraje tu. Warra ayota kan wajin awalani ati wajin tu rajiraje tu. Asirre Abdullah Aziz jani kamana banki cike arkakabu. Abdullah Aziz len amma daga asni jiraje tu nabira. Gafasun jole dani. Senan gudan ati khayta bani khana. Jero olcam nummo rakon gudan khandar gi numuda de jira dura achka Somalia ra hamar ra khachaptan sawa ziyadare sawa ti mumali geser auga jabren chabe guya to ko salat raddi jero kaza kananya chu jirutti baha jechu umar arte qalib namni jan ittida wage jechu enyu bah wardi Ethiopia ta dan coba gadi sabaha esalimi biar kakak boris sagugu biar kakak tudie macu jero olcamne baka abullo janiti wan kabenya tane coba achinurra hambisan jechu ila shabran bilzal khob ele rabab tan jechu wari biyaso wari somalion achitti jolle ko nyere kabanne makhina fi garimar kwanin kabutu baka achitti rabbira dabre melam bira dabre jechu Yero dorguna jo seno Mustafa Arawe TV warren kana ka bannam diddami oli namno jungoda sen kana fani dandani derginka akanatti afan al mafil mabak aisani
waliin goda dachi jalaa seennee jechuudha. Rakkoon gurguddaa. Darwanaa jittis naa deebisu. Achirraa buqqaatan darwanaa dhuftan. Achitti darwanaa jireenya eegaltanii jalqabtanii. Achi baqattummaa baqattoota. Haambi ijaarame bakka baqattoota jiraatan bakka baqattoota dhumna jedhanii beekamtuudha namoonni beeka. Tole achi jiraachuu achi jiraachuu qubanne. Achis eenyufaa qubate namoota ati beektu eenyufaa turtan waliin. Achitti Mahammad Tukkaalee Alii obboleessa Mul'is. Takka. Mustafaa Harawwee. Lama. Warreen Akadiree Dooyyoo warreen hedduu wajjin qubannee jira. Obboleeyyan kee hoo? Obboleeyyan kiyyaas olitti alma olii qaban adaree keessatti qaban isaan. Isaan achi olii qabaman. Achirraa ol dhufanii ol badanii ol dhufaniiti alma qabaman. Isaan miseensa abaa'oo turanii warri qaba obboleeyyan kee kun. Obboleeyyan kiyya tokko jaalala ture tokkoon adarma keessa ture. Khaanoo. Khaan tokko Ahmad Yoonis jeniin tokko Abdulrasaaq Yoonis jeniin. Isaan biyyaani beekaman. Miseensa abaa'oo ture jira. Tokko jaarraa biyya turee jira. Kami ture. Hundeessa Abdulrasaaq jeniin. Maqaan qabsoo hoo? Maqaa qabsoo abbaa hundaa jeniin. Isa kanaatu ture inni kaan immoo namoota gahaa. Inni kaan achitti tureetti obboleeyyan keetu akkana jechuun wajjin kute jechuudha. Anis rabbiin biraan hambiseetiin amma dubbachuu jira jechuudha. San booda darwanaa jirraa mee haalli itti qabamtan akkamitti waraanni dargii keessa hin qabe gurra dura ciraa fuudhamtan. Hoggaa dhufne nama basaasaa jira jechuudha. Warri Oromoo kan ol galeetu achii nama ol fuudhaa jechuudha. Faaraa dheeree jedhanii namicha shamarroon tokko achi jira kan dargiidhaaf dalagu. Hoggaa raashina fudhatan namni fiiroo kana dhaabbata. Achi keessaa kana harka gusa laatan achuma ogummaa sun qaban jechuudha. Malee nama buqqaatota hunda osoo hin taane nama qubni itti laatamee. Nama qubni itti laatameetu fuudhamaa jechuudha. Sababni itti fuudhamne akkasii jechuudha. Waliin fuudhamtan amma eessatti hidhamtan? Adaree jijjiigarraa hidhamnetti adaree dabarree jechuudha hammarreessa. Dura jijjigatti hidhamtanii? Jijjigaan gamta akka turtan? Hanga guyyaa afurii shan akkasumaan bulee achi boodaan achi waliin nu geessan jechuudha. Namni wajjin deemne immoo Mahammad Tukkaaleetii Mustafaa Harawweetii banii bakka takkatti gosa tokkotti wajjin fuudhamnee wajjin deemnee jechuudha. Hanga qoonqoo nuu fidanillee dargii nu duraa gannaqee warreen cicima janii akka taarikaatitti marjuun janii irkee tana kanarra cabsee jechuudha. Waraana dargii hammarreessa ture. Hammarreessa ture jechuudha. Marjuun janiin jijjiga naannoo sanarraa kan nama ol guuru. Nama afaan Oromoo kana qabee ol guuruuraa tokko humna siyaasaati jechuun dhiissa baadhaa jechuudha. Rakkoon guddaan kan harkaan nurra ga'e tokko isa. Kan nurra geeffate. San booda eegaa hammarreessitti hidhamtan booda jireenyi mana hidhaa akkam ture? Jireenyi mana hidhaa hanga du'aa'uu jaallattu ture. Sa'a 24 suumoo qilmii bishingaa goboloota akkasii kannaa jechuudha. Achi boodaan bishaanis hoggumata akkasii kannaa jechuudha sa'a jaarratti. Du'aa'uu hanga feetu akka turtee jechuudha lubbuu jaalatan tanaa'uu du'ataan jaalachuu turree jechuudha. Kabiyo sun komachuu turree jechuudha. Isin qoratanii abbaa kana maal gootan achi mana? Eegaa isin maal gootanii maal ciratan maal rakkoon keessan wanni isin ati diriijitti namaa kan mooti gaafatan. Waa'een biraan jiru Oromummaa jecha. Oromummaa namuma maqaa Oromoo kana himachuudhaaf jaarraa hin dhufe jedhanii tulluu bira masirraan fuudhanii jira kan akkamatti. Itti dhawan. Namni tokko kana saasatti dhawanii gatan numaa hin jiru. Boolla baqaysaniiti. Iska rogaa gurguddaa biyya cinaa sun dhaabbatanii hoggaa jiraa kana namni qoonqoon nu yartite walii dhaandanii kuta garagalchan akka dhagaa. Hedduu bakka takka. Akkasumatti galgaluu nama 20 nama 30 kana fuudhan. Akkasitti goda garagalchuu turan. Laakiin Mustafaa Harawwee fa'aa ala baasaniiti makiina hidhanii isa makiinaa harkaa fi miila makiinaa hidhanii makiinaa gargar hirkisanii akkasii ajjeesan jechuudha. Isa jiraan awwaalle. Isa akkasii jiraan awwaalle gargar hirkisanii ajjeesan. Warra kaanoo Mahammad Tukkaalee fi obboleeyyan kee warra kana akkamitti? Warra kana akka ammasiin jiru kanatti gatan. Namoota waliin qabamtan darwanaa jirraa waliin qabamtan kadhuman namoonni maqaan isaanii yaadattanii. Maqaan ilaa noolee jaartoo biyya ilaa ofirraan kan hanginiin beeku amma kan akka Mustafaa Daawwituu waan jedhanii ni jira. Mustafaa jedhanii jira. Jaartii Haaruun jedhanii fallaana. Jaartii Haaruutiin beeka. Maqaasiin dhalummaan duutee jira. Amma Shaamee jedhanii jira. Maammadee jedhanii jira. Qaqalli noolee keessa. Namoonni filimbii jedhanii lagamitti eegantumaa iddoo kana namni ni beeka.
Ahmad Hassan Ali janii jira. Gintuma keenya jira. Kadiree Dooyyoo janii jira. Namoonni baay'eedha. Kan irraan fardee kanaa wajjin halkan tokkotti nama 30 kan waliin baasanii beeka. Kanneen Ahmad Dhakhtar janii maas ijoolluma jaartota na keessa namni guyyaa sun sababa kanaa kutu hedduu jira jechuudha. Ati nama 100 caalaa du'ee jechuudha sababa dargii kanaan sababa Oromummaatiin. Tole isinoo miidhaa akkamtu isin dhagee gaafa sun? Nuti alaa gullaal wanni nyaata dadhabee akkam taate yaaditti baatii takka boodatti yeroo amma loonaa jira fuudhanii aktiin dadar dhayne dadar irratti achi loonaa jira hammarreessa waggaa dargiin kufee yaati dhufe achi keessaa nu baasan jechuudha booda keessa. Hangam takka hidhaa turtan isin? Hanga baatii 3 hanga na ture hanga kun nu biraa dhume hanga baatii 4 keessaan ani bee nyaata wallaalee boorishii fi aanan akkasitti akka calkaa godhachaa lubbuun akka nuti deebisu akkas baatii akka boodatti nyaata baree jechuudha akka mataa kiyyaatti. Obboleeyyan kan achi dhumuu akkamitti dhageesse? Achuma kan osoo jirtuu dhageesse moo? Oduma jirru achuma nu biraa baasaniimi. Obboleessa kiyya Abdurrasaaq guyyaan jimmata. Akka nama waa'ee qabu ani galgala kana niin fuudhama jee uummata kana kanatti irra deemee warra hidhaa harka fuudheeti akkasitti inni. Inni sira guddaa galgala fuudhame xiqqaadha. Sira xiqqaa. Kanarra xiqqaati raawwu xiqqaadha jamaarra xiqqaadha. Biyyaan beekatamuutu. Kaan immoo kanarra guddaadha. Yoom fuudhame inni? Inni yoom fuudhame? Hogguma san walumaan dhuman ammadiin guyyaatti takka dura nu dura du'ee jira. Abdurrasaaq immoo akkuma keessatti kan du'e jechuudha. Haajimaan Doolafaanis warruma achi keessatti dhume jechuudha. Baashaa Khayrullaa jennee kalagaa hamaa tokko achi keessatti manguddoonni hanga hin qabne ati kan sababa kanaan du'e seenaa kanaan abbootiin amantii sheekotiin warri dhumanii jiranii? Sheekotiin warri amantii barsan achi qabamanii si waliin dhumanii jiranii? Kan hin beekne hedduu jira kaayi. Achi booda kan du'e kaa. Kan akka wannidha sheeka. Sheekh wanni kan fadis keessa kan jiru maqaasaa warmoonni hidhamtanii baana maqaan hin beekne rakkoon qabu achii qabamtan warra kan achii qalamne sheekotiin kan hin beeku hin jiranii. Tole. Sanbooda achirraa isin hidhaa irraa baatanii dadar dheetan dadarraa sanboota xiqqoo hiyyootanii sanboota qabsoo Oromummaas deebisanii. Ammas ani achi boodatti deemeetiin. Karaa naannoo lagami xeengalee abbaa heeraa kana ta'ee akka gosummaatti heeran filame. Kana boodaan ammas cinqiin guddaan kan nu gahe kanarra gahe akka kophaatti akka bitti beeytutti Oromoo kana isaan jaarraa fi onaa jara walgatu kana walitti qabuu eegalleeti. Walgahii isaanii godhuudhaaf walitti qabamuu eegallee abbaa barcumaatiin tahee walitti qabaa. Jalalachuu foree hedduu ijaaree bakka walejaan achirratti ilaa baatti akka kana walitti oofne walitti araarsuudhaaf biyyaa wargaan qabdanii manguddoon sun achitti manguddoo 80 oliin walitti qabamne manguddoonni seenaa qorboichi warri dhumees ni jira warri jiruus ni jira namni hedduun irra guddaan ni dhume achi boodaan nurratti jarri kun wal gatee. Jaarraan iboollee kun nurratti wal didanii ammas wal gatanii. Akkamitti wal gatiin isaanii akkamitti jalqabame? Araarri keessumaa kun dura manguddoon jajjabduun si waliin turte akkasuma horee dura manguddoon walii yaamtu eenyu fa'aa turtan si fe'in? Abbaa Elemoo jeniini Daawwee Cabaqaa jeniini. Namoota Hasan Muusoo Useen Muusoo namoota hanga hin qabne kan amma jiranii jira. Warra kana waliin waliin araarsa walii qabne. Sanboota akkamii wal loluu isin irratti suuraa waggaa walii finnee. Irbuudhaan kaksiifne wal taasifne jennee araarama keessa gallee achi boodaan jarri jaarraa jaartii Ahmadee Umar Aliyyi fa'a warra ajjeesan Jibriil Galoo fa'a jarri kun ajjeesan jechuudha. Jara eenyutu ajjeese? Jarri jaarraadhaan kun ajjeesee jechuudha. Jibriil jaaniini wanti abbaa janiin. Kana boodaan jarri gargar cabuu fudee walgahii walitti deebifnee ammas nurratti. Jarri kun walgatee akkasitti gargar cabuu mudattee. Walgahii lammaffaa irraa walgahii lammaffaa walgatee abaawoon jarra jaarraa kana nurratti gattee. Eenyu namoota gatamanii yaadatanii? Abbaas ilma Maammadii janii ilma Maasallaquu
Ilmaatan lakkuu janiin tokkooti jara afurni kan hin beekuni jira. Tole. Kana boodaan akkasii gargar facaatiin dhufte nuti qabamne amma achi boodaan qabametti hidhaa seenee jechuun maasani. Eenyu isin qabe? Wayyaaleen tun nu qabdee hidhaa na neeche. Mana hidhaa isaa? Achitti rakkoo guddaa haala na galchani. Haalee tole. Achirraa gaara haalleetirraayis rakkoon guddaan kanarra ga'e kan biitti beektu. Kan kuno harka kan akkanatti namurame kuno sababa kana. Hidhaa wayyaaneen si. Achirraa gaara gubbaan garagalchan. Wayyaaneen? Wayyaaleen. Sababmoo kana Oromoo kanatti ati wanna gadi beektu jira ilaa amma sababa hidhaa suniinis kuno tafa kana uratee jira. Hangam tokko hidhaa turtan wayyaanee kana? Hanga wayyaaleetti wayyaalee baatii 3-4 akkana hidhamaatiin ture. Kanaas rabbumaa irraan hambise. Wanni narra geeti baay'eedha maqaa Oromootti wanni narra gee guddaadha. Laakiin galataa rabboonni qabnu amma waan irra jiru saalagaa maqaa Oromootiin kurtiirra dhaquu kanatti kana komanna akka mataa kiyyaatti immoo waan takka waniin harkadde galataaf amma dura hin jiru rabbi biraan eeggannaa jechuudha. Tole mee isin naannoo turtan sanarratti abaawwan jaarraa abaawoo kaan walitti araarsuudhaaf yeroo yaalii haastan lolli isaanii akkam ture hawaasni hoo akkam ture? Sababa kanaa'uu sababa itti kaane kanaa'uu namni yoonii fi suuroo takka warra tokkoof kanne ni qabamaa jechuudha. Nama mana keessa gubate mana keessa nama guban rakkoon isaan namarra geessan baay'eedha. Warri nama gubu kun mana namarra gubu garee kami? Garee warra abaawwan warri jan mana namarra gubaa turan. Jaartii Maamad Xaafaa jedhanii nama mana kana keessa gubatee jira. Sababa kanaa jecha kaanee lagamtee kana Ahmad Jibriil jedhanii nama qalamee jira. Ahmad Ibroo jedhanii nama qalamee jira. Namni hanga hin qabne haa qalamee jira. Sababa kanaaf jecha maal wanni ol gattaniif jechuun walii qabuu kaane. Waan biraa yaada biraa barbaadu kaan hin jiru. Dhibee uummata irra geesseef kaane manguddummaa walii affeeramne nool hin jenne jaarso hin jenne manguddoo 80 olii walii dhufe kanarratti dhibeen akkanaan gahuu ture jechuudha. Hooggantoonni abaa'oo naannoo sun turan namoonni yaadatan jira achi. Eenyu jiran? Eenyu fa'aadha? Magarsaa Qilxuu fa'aa jeniin Joobiroo fa'aa jeniin. Joobiroo. Araatoo Biqilaa jeniin ni jiran warreen amma jiruu ni jiran. Gaafa sunis achuma turan gaafa uummanni qalamu hawaasni akka dararamu. Isaanuma hoggaamiyyuu jiraam eenyu hoggaamiyyuu jira isaanuma hoggaamiyyuu jiraa bara. Kan hulluuqaa janii neencoo janii lubbuu saabaa jiru warreen nama qalan kun warruma maqaa beenu kana bara warra biraatiif jechuudha. Eessarraa dhufan warri nama qalu kun hawaasuma kana keessaa ba'an moo bakka biraa dhufa? Namni bakka iyyuu kan dhufee jira kan hulluuqaa jedhanii abroo amaatii dhufee kan gandootaa jedhanii bakka iyyuu warreen biyya keessaa kan jiru ni jira kan wallaggaa ni jira bakka iyyuu ni jiran jechuudha. Tole waa'ee kanaatiin miidhaa uummata jechuun garee lameen dhaaba Oromoo wal loluu kan walitti araarsuu hoggaa yaaltan isinoo rakkinni isin dhageenye jira gara dhaabaatiin. Gara isaaniiti immoo. Gara dhaaba lameen walitti gaajjitutti wal fixanii si wal ficcise jee komii weessirra isin kaate. Sababa kanatti nuti kaate kanatti namni kan biyyaa babbadees ni jira. Laakiin nuti sababa kana isaan baa'oo taasiftanitti namni rakkoo nurra fide wayyaaleedha jechuudha. Hayyee kana dura waan tokko naaf dubbatanii turtan haalli rakkinni isaa dhaabni lameen uummata rakkisu kun gaaf tokko eenyutu isin bilisoomsa eenyu nu bilisoomsa isiniin je'ee. Amma guyyaa achitti ol geenye suniin hoggaanii fi isaan eenyu isin erge waan akkanaa jedhe isinoo eenyu isin erge bilisummaa eenyu barbaadan jechuu kiyya hoggaan filatan san. Hoggaadha isaan. Sababni irra naan jaan isaan hogguu nama mana keessa gatan kana. Mana keessa nama qalan kana. Hogguu walii qabamne kana. Isin maali hogguu jani isinoo maali waan ta'u deebisaa irratti dhugaa irratti. Isin maaliif araarsa? Maali wanni amma akkam godhu miila nu qabu waliin nu yaamtanii. Waan ta'u sana fidanii isin nama biyya tanaa nama biyyaati isirraa harkaa qaba. Wanni uummata gettaniif wanni abalu gettaniif isinoo maali eenyu bilisoomtanii waan ta'u yaada dhiyeessinee jechuudha. Amma walga'ii isin araaraa kanarratti dura araaramaaf namoonni hooggantoonni isin dubbiftan gama abaawwatiin hin jiru olleeffin. Gama olleettiin Magarsaa Qilxuu jaama. Inni achi ture marii irratti isin affeeramee dhufe. Magarsaa Qilxuu fi Joobiroo jaama. Isaan lameen dhufe.
boodarra garuu isin eenyutu isin ergate warri isin juutu isaan makana. Isaan makanaan nu jechuu jira. Warri kan tokko Sheekh Jibriil jedhanii warra gama jaarraa tokko Abbaas jedhaniin. Hoogganaan siyaasaa gama lamaanii kana. Kanneen waliif fidan. Nama kana gobeellee fi daarimuu iddoo nuti waliif finne. Nama diboota jaaba jidduu qalle. Diboota kanaa kan isaa wali guutuutan sun fuudhan. Kan namarraa fuun hin jiru. Abeerriin ilaa baachaa akkana walga'ii hin deemte. Guddoon hedduu dadaala goote. Boodarra gunu gubbaa walgatan akkasii gargar cabuu mudattee jechuudha. Tole eesuma amma isin qabsoon isin gootan fi aarsaan isa kafaltan qabsooma Oromoo keessatti obboleen lama dhabdanii ifis hedduu qabsootanii haalli mee isin uummata Oromootiif fi dargaggoota amma jiraniif maal dhaamtanii? Wanni dhaamnuufi uummanni Oromoo ija banachuu qabaa. Diina nama biraa malee ifi wanyaachuu irratti siyaasaa irratti if qusachuu qabaa. Uummata isaatiif yaaduu qabaa. Diina alaanoo seenu malee kakeessoo keenyaa kana birraa cufuu qabnaa. Miidhaa warraa dhiisuu qabnaa. Seenaa gaafa duraa Minilik irraa kaaftee nu geesse. Rakkoo namni waliin nu diratan tan duraan kutte yaadachuu qabnaa. Ani waan labsa dhaamuuf akka biyyaatitti akka nama tokkootitti akka beekaa tokkootti kanaan dhaamaa jechuudha. Tole eesuma hayye isin jireenyi dhuunfaadhaan jiraachuu jirtanii fi deeggarsi uummata Oromoo irraa fi hawaasni kun hojii beeksisa hojjetan kanaaf ni beekaa. Lammaffaa immoo deeggarsi isiniif taasifamoo ni jira waa'ee kanarratti. Amma maqaa guddina guddaa Oromummaa gosa dachii jalaatti dhumaa turre sunirraa bilisoomne maqaa guddaa kana harkachuu biyyataan harkachuu kanatti galata qabna malee akka dhuunfaatitti wanni takka ani gochoo xiqqoo takka boodaa xiqqoo takka taniin harkadhe hin jiru jechuudha. Ilaa amma manuma kiraa tokkoo keessaan galaa jechuudha. As amma mana kiraa jiraatanii as mana kiraa jiraattaa? Mana kiraa keessaan jira kun osuma kana cinaa arma. Lafa qotattanii hin qabdan asirraa? Waan takka lafti kiyya wanti hin qabuun ilaala gamtee jira. Ijoollumaa achirra jira. As immoo Waan mana takka kiraa waan galtan. jijjiiramu waan takka jijjiiramu waan hin qabnu as wanni dhufneefis wanni as dhufeefis biyya tana Oromummaa jalatti os deebisuu keessatti mas qabsoo guddaan goonee jirraa jechuudha. Yeroo ammaa maal hojjechaa jirtu? Ifana akkuma abbaa heeraa tokkotti akkuma abbaa aadaa fi Oromoo tokkotti hin jira malee Aanaa Cinaaqsan keessa. aanaa cinattan keessa Araddaa Bakar Waaree fi mana murtii aadaatirra kanarraa ni jira. Rabbiif galannaa ga'u maqaa hiyyaa beekomti namni na beeka ilaa banqalootti namni guutuutti na beekaa jechuudha. Uummatillee irraa rakkatiin abbaa heeraa jechuun ni beekamaa jechuudha. Aadaa keenya, afaan keenya, seenaa keenya tursiisuu jirtanii kanaaf umrii nu dheeradhaa fayyaa isinitti haa ta'u. Kanaaf nutis ergaa kana hawaasa Oromoo bal'aa biraan isiniif hin ga'a. Seenaa teessanis ta'e haala irra jirtan kana. Kanaaf seenaa asirratti godhamna galatooma. Galatoomii umriin keessan xawwilaa ta'u mijaan teessan kadiraa taatu waan bu'aa kana guddaa isin akka nu gootanne abdannaa ilmaan keenya ta'uudhaan dhuftanii nu gaafachuu kanaaf kanumaa nama nurraa galmeessee galmaan nu gahu kitaaba tokkorraa baasu dhabnee jirra. Namni gartee dhiibbaa wal godhu jira. Kanaafuu dhuftee na gaafachuu keetiif baay'ee galatoomii umriin kee xawwilii mijaan kee kadiri deemni kee burqaan ja'a jechuudha. Amiin amiin. Kabir Galatoomaa jiraannu umrii isin haa keessa. eebbisu.